ወላቴ ደቦጅ ባመራቴ ቴዲጋ ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም አድንቀው ወደው አርቲስት ቴዲ አፍሮ ከንጃለነው ፊ ከንከበኙ ዛልበደ ጉርባ ቴዲ አፍሮ ለብይዱ ተጀና ለክንዱ ነብይን ጅርቲ ከዱኤ ኢላልቸኬቲ ጀደ ዴቢሴፍ መርጌሳቲ akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kana viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira haga xumuraatitti na faana tura namoonni maatii chaanaalii kana hin ta'in yookiin namoonni haga ammaatitti subscribe osoo hin godhin ilaalaattan subscribe godhuudhaan maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada yoo laayikii gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira gahaa waan ta'eef laayikiin keessan na barbaachisa viidiyoo kana jalqabuun dura hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootitti. Ababiya walatte deboji bamarate aduna desantatu adallile chamotu gallina dema wachisaruni bokin sodatu ero Allah chuoi amen Allah chu amen usti zafanun kamajammer ሀገር ለሞተችባቸው የህሊና ጸሎት እናድርግ። Galana gaaromsaa fi yoosan Geetahuun sirba hojjechuun karaa garaagaraatiin Teedii Afroof deebii kennaa turanii jiru sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irrattis haasaa guddaa ta'e yeroo dheeraadhaaf namoota hedduu haasofsiisaa ture jira. Kanumarraa ka'uudhaan yoosan Geetahuuniif gaafiin dhiyaatee fi jira. Waa'ee kana irratti gaafatamee deebii gahaa ta'e kennee jira. ከቴዲ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። ባለፈው ካሴቱ ግን ሐሳቡን አልተጋራሁትም። ሐሳቤን ገልጫለሁ። ሀገሬ እንዳልሞተች እንዳለች፣ ምክንያቱም ሀገር ወደፊት ናት፣ ወደ ኋላ አይደለች። ያንድም ሰው ሳትሆን የብዙሃኑ ነች። ስለዚህ ስለ ሀገር፣ ስለ ቤት ፋሚሊ እንደሚያለቅስ ሁሉ እኔም ለሀገር ያለውልሽ አልሞትሽም አልኩኝ። ሞታለሽ ላለው ሰንበዲ ማለት ነው። ቴዲ ጋር ምንም አይነት የግል ጉዳይ የለኝም። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጣም አድንቀው ወደው እሱ በሙያዊ ችሎታው በጣም አድንቀው ሰው ነኝ። Teedii Afroon jaaladhaa ni dinqisiifadhaa hojii isaatiin haa ta'uutii sirba isaa keessatti yookiin hojii isaa kana keessatti biyyi duuteetti kan jedhu biyyi akka hin duune anis deebii deebisee fi jira malee Teedii Afroo wajjin dhimma dhuunfaa tokkollee hin qabu biyyi ammoo gara fuulduraa deemaa jirti gara duubaa deemaa hin jirtu anis isa kana itti agarsiisee biyyi ammoo tan walii waan taateef anis yaadaan mormee jira jechuudhaan waa'ee Teedii Afroo irratti deebii kana fakkaatu deebisee jira gaafii gaafatameef yoosan Geetahuun. Kanaafuu artistoota keenya wanti dhaamu yoo jiraate gabaabaatti artistii taanee aartiitti seennee paartii taanee aartii keessaa ba'uun gantummaadhaan jedha. Nuti Oromummaa noormaal har'a nutti himanii jechuun akka dhaabaatti dhimma uummataaf taa'an sana dalaguudha malee dhimma uummataa cinaatti dhiisanii dhimma artistoota qoqqoodanii siyaasa isaanii ittiin daldalachuuf yoo ta'e wanta kana isaan hin deemsisu akka isaan hin deemsifnedha warri biyya bulchullee jechuudha. Akka bishaan gabatee irraa ta'uu dhiisaati gara tokkotti goraa yoo aartii taatan aartiitti deema. Yoo immoo naggaadee taatan daldala keessan daldalaa malee maqaa aartiin hin daldaliina. Imaanaa eebbisaa addunyaa, imaanaa Usmaayoo Muusaa, imaanaa qabsaa'ota keenyaa fi imaanaa aartii keenyaa balleessuun fafa waan ta'eef nuti illee isinitti hin dheefnuun jedha. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti haasaa guddaa ta'ee bakka lamatti wal qoodanii yaada irratti kennaa jiru. Inni tokko wanti inni dubbate sun deebiin inni deebise sun sirriidha jechuudhaan yaada irratti kennaa jiru. Gareen inni biraa ammoo wanti inni dubbate sun sirrii miti akkamitti akkana jechuu danda'a akkamitti Teedii Afroo ni jaaladha ni dinqisiifadha jedhee waan akkana dubbata jechuudhaanis yaada irratti kennaa jiru. Yoosan Geetahuun bar akka isin jettan kana kaadiree biltsiginnaa osoo hin taane weellisaa paartii osoo hin taane weellisaa Oromooti. Mee eenyutu eessa jirta nadhii jedhee weellistoota dhaloota ammaa kana keessaa namni nadhii gammadaa
isaaf jecha sirba tokko guutuu namni dalage gaafa sirba eegalu jechuu Yoosan Geetahuun. Okay? Isa lammii Oromoo du'aa jiruuf sagalee osoo hin taane maal ka waan Teedii Afroo bilisiginnaa arrabseef jettaniif immoo okay? Kan walitti darbattan kubbaa miti rasaasaa lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa jedhee kan sirbellee Yoosan Geetahuun. Isayyuu osoo akkatti shanee maaliin kun babal'atee Oromiyaan guutuun hin raafamin waan fuuldura dhufu itti dubbatee waggaa 4-5 dura namni weellise Yoosan Geetahuun. Okay? Kan biraamoo baala gizee nuun jetti ormi jedhet waan ormi jettullee garuu moonni sun sirrii akka hin taane Oromoon lafa qotachaa akka jiraatu inni biyya bulchaa jirullee inni mootuu achi fidaa jirullee lammii ofiitiin wal ajjeesaa waan jirtaniif dhaabadhaa jedhellee baala gizee keessatti dhaamsa isaa kan Oromoof dhaame weellisaan Oromoo eenyutu jirame hundi ishiitu hin ashqaabbatti Yoosan Geetahuun malee nama tokko dhiibdanii ofuma keessanii xiggii wayii qabsiiftanii achi hin eeginaa waan gaarii. Okay? Yoosan Geetahuunii jechuu. Kan biraamoo Yoosan Geetahuun akkuma gaafa lammiin Oromoo du'uun qabu jedhe akkuma ormi baala gizee jedhaani garuu har'allee lafuma isaa Oromoon qotachaa jiraachaa jiru sirbe san Teedii Afroollee biyyi duute jennaan lakkin duune biyyin jirtii ka du'e ilaalcha keetii jedhee deebiseef mirga isaati. Namoonni tokko akkanatti isa deeggaranii yaada isaa kana wanti inni dubbate deebiin inni deebise kun sirriidha jechuudha. Namoonni tokko akkanatti isa deeggaraa jiru inni tokko ammoo wanti Yoosan Geetahuun haasa'e yaadni isaa kun deebiin inni deebise wanti inni dubbate kun sirrii miti jechuudhaanis namoonni tokko yaada irratti kennanii jiru. Artisti Teedii Afroo kan jaalannuu fi kan kabajnu Emotional, damn it! Nubar ummata bal'aa bari. Ummata guddaa bari nuti mootii biyya saniiti nuti bari. Maan nu goote gurbaa? Ibada qallaa ilma Oromtichaa. Amma kan ministiriin hawwisisii namichi. Wanta sin baafne tokko hojjetin. Ansin arrabsu. Insaalfadhe garuu dhugaa rabbi. Insaalfadhe gurbaa. Bakka lamatti wal qooduudhaan yaada irratti kennaa jiru. Artist Yoosan Geetahuun wanti inni dubbate kun sirriidha jechuudhaanis gareen tokko yaada irratti kennaa jira. Gareen biraa ammoo sirrii miti akkamitti akkana jechuu danda'e jechuudhaan bakka lamatti wal qoodanii yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana gubbatti haasaa guddaa ta'e yaada irratti kennaa jiru. Mee isin maal jettan? Yaada keessan yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in yookiin sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.